kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin fayyaa jireenyaa eegalee jira. Qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin egaa dhimma ilkaan keenya irrattidha kan mari'annu. Ilkaan fayya buleessa jechuun akkamidha? Ilkaan akkamidha? Ilkaan keenya immoo bifa kamiin kunuunfachuu qabna, yaallachuu qabna kan jedhuu fi wantoota kana fakkaatan garaagaraa kaasaa si waliin turtii keenya ni taasisna. Haga xumura qophichaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya kabajaati. Egaa gara ogeessaatti osoo hin deemin dura namootni ilkaan isaanii irratti ilaalcha isaan qaban maal fakkaata? Bifa kamiin ilkaan isaanii kunuunfatu? Haalli ittiin ilkaan keenya kunuunfachaa jirru immoo gamoo ogeessaatiin fudhatama qabamoo hin qabu? Sirriidha moo dogoggoradha kan jedhu isin biraan qaqqabsiisaa waliin turtii keenya ni taasisa. Haga xumura qophichaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya kabajaati. Nu faana bu'aa. Tole maqaa kee ol barru? Maqaan koo Galaanaa Taaddasaan jedhama. Galaanaa Taaddasaa. Ilkaan kee akkamitti kunuunsitaati? Ani ilkaan koo nyaata nyaadhee yoon ka'u nan qulqulleeffadha. Fuula koo kan dhiqadheeni ilkaan koos nan miiccadha jechuudha. Mana yaalaa deemtee ilkaan kee qulqulleeffattee beektaa? Mana yaalaa deemee ilkaan qulqulleeffadheen beeku, na dhukkubees hin beeku, mana yaalaas dhaqee iskiifadheen beeku. Akka ati yaaddutti ilkaanni koo fayya buleessadha jettee yaaddaa? Kan koo hamma ammaatti na dhukkubee waan hin beekneef sababiin qulqullina godhuufii fi eeggannoo godheera. Hamma ta'e yoo dhibballee ta'uu baate hamma ta'e eeggannoo waan hin godheefiif fayya buleessadha dheeyya. Guyyaatti lama kana qulqulleeffadhu, saamunaadhaan torbeetti lama kana qulqulleeffadha. Guyyaatti lama maaliin qulqulleeffatta sila? Guyyaatti lama nyaata duraaf nyaata booda tokko beekamu akka aadaa keenyaatti rigaan jira miti waan ta'eef kan rigan sadhaan riganna. Ilkaan kee mana yaalaa deemtee ilaalchistee beektaa? Ilaalchisee hin beeku, kan dhukkubee sun beeku, deemee ilaalchisee hin beeku. Ilkaan si dhukkubee waan hin beekneef ilkaan kee mana yaalaa deemtee ilaallattee hin beektu jechuudha. Deemee yaalamee hin beeku, kan dhukkubee hin beeku waan sababa ta'eef. Ilkaan koo qulqulluudha fayya buleessadha jettee hin amantaa? Yaa garuu nama kootti nama qulqulleeffadhasi qulqulluma jedhee yaada. Qorsii nyaadhee keessa namni cadha, bishaan nyaadhee keessa namni cadha, guyyaatti lama ni qadha jechuudha. Ganama ciree nyaattee kaatee guyyaa immoo laaqana kee nyaattee kaatee miiccatta jechuudha. Ilkaan keessi dhukkubee beekaa? Ilkaan koo na dhukkubee hin beeku. Takkaayyumoo fayya buleessadha jechuudha. Akkasumas camaa silas tolemee yeroo baay'ee ogeessonni fayyaa namni waggaatti marsaa lamaa fi ilkaan isaa miiccachuu qaba gara mana yaalaa ilkaanii deemee jedhu. Sana yaaltee beektaati? Achillee deemee hin beeku. Maaliif? Achi dhaqee yaalii gaggeessee hin beeku. Fayyaa ilkaan koo eegsisuuf achi deemee gaggeessee hin beeku. Garuu nyaata duraaf nyaata booda nan gadha ilkaan koo. Egaa guyyaa irraa dhimma ilkaanii irratti waan nu mariisisuuf eeyyamamaa taateef dhaamsas bira jiru hawaasa biraan qaqqabsiisuutiif waan eeyyamamaa taateef baay'ee galatoomsiin jenna. Walaa barruure. Haa ta'u galatooma maqaan koo Dr. Yosaan Dhidheessaan jedhama. Expert dental surgeon akkasumas specialistii baqaqsanii yaaluu dhukkuboota afaan keessaa fi fuulaa kan afaan Ingiliffaatiin oral endomaxillofacial surgery jedhamuti. Telegaan Dr. Yosan keessummaa keenya waan taateef galatoomi jenna. Dhimmi ilkaanii egaa dhimma baay'ee murteessaadha. Mee ilkaan fayya buleessa jechuun maalidha? Waa'ee ilkaaniyyuu immoo ogummaa kee irraatii nuu qoodimee hubannoo muraasa akka qabaannuu fi ilkaan fayya buleessa jechuun immoo ilkaan akkamitti isa jedhus tunuuf kaastee wal qabsiste. Ayyee galatoomi akkuma ati kaaste ilkaan keenya baay'ee qaama baay'ee dhala namaaf faayidaa qabudha. Faayidaa ilkaanii gurguddoo jedhamanii kan yaadaman yoo kaasuu barbaanne tokkoffaan akkuma ati sila jette ilkaan keenya alaanfachuudhaaf yookiin sirna nyaata bulleessuu keessatti shoora calqabaa arraba wajjiniin walii ta'ee gorora wajjin walii ta'ee shoora jalqabaa kan hojjetu. Inni lammaffaan faayidaa ilkaaniiti jennee kan yaadnu dubbiidhaafi. Sadaffaan immoo miidhagina keenya. Ilkaan keenya fayyaa keenya akkasumas faayaadha. Telegaa ilkaan keenya fayyaan ilkaan keenya baay'eensa otoo dhibeef hin saaxilamin dura harka keenya keessa jira miti. Akka itti nuti daa'imummaa keenya irraa kaasnee ilkaan keenya qabannu gara fuulduraatti ilkaan fayya buleessaaf miidhagaa ta'e akka qabaannuu fi carraa ta'e nuuf kenna. Mitiiree Dooktar qabiinsi sirrii ilkaanii inni sirriin isa kamidha? Tariitii namni guyyaatti si'a meeqa ilkaan isaa rigachuu yookiin qulqulleeffachuu qaba kan jedhullee tariitii immoo nyaata dura moo nyaata booda qulqulleeffachuu qabna? Tariitii yeroo daangessu jira. Sana wal qabsiisii nuu kaasi. Galgala yeroo rafnu yoo ta'e baay'ee bareedaadha.
Ganama immoo yeroo dheeraa otoo waan nyaatiin otoo waan dhugiin otoo naasa'in turra yeroo kana immoo afaan keenya keessa gororri maal hin jiraatu afaan keenya hin gogaa jechuudha. Gatii kanaadhaaf otoo ilkaan keenya dhiqannee kaanee achi booda immoo nyaata nyaannee bareedaadha. Yoo akkas hin ta'in immoo edda nyaata nyaannee booda keessumaa nyaatonni mi'aawoon nyaatonni sukkaara of keessaa qaban shaayii dhunnee buna dhunnee achumaan ilkaan keenya rigachuurraa yookiin akka amma jedhe dursinee rigannee gara kana dhaquu booddee lulluqqannee duwwaa dhiisuu dandeenya. Yookiin ammoo nyaannee dhunnee daqiiqaa 30 haga sa'aatii tokko gidduu yeroo fudhannee yoo dhiqannee bareedaadha. Inni kun gama dhiqannootiin waan gochuu qabnudha. Lammaffaan amma danda'ametti ilkaan keenya kan miidhu nyaata mi'aawaadha sukkaara. Nyaata sukkaaritti baay'atu. Keessumaa nyaatota gidduutti snacks wanna jedhamu kana kan nyaannu nyaannee dhiisnaa dhiqannuu maaliin jennu karaarra yeroo adeemnu waan akkasii kun ilkaan keenya miidha. Hamma danda'ametti sukkaara hir'isuudha. Nyaata keenya keessaa waan mi'aawaa sun gaarii miti jechuudha. Inni sadaffaan dhangala'oo bishaanis haa ta'u sirriitti fudhachuudha. Hydrated wanna jennu sirriitti dhangala'aa yoo arganne afaan keenya keessaa dhangala'oo ga'aan gororri ga'aan yoo jiraate carraa ilkaan keenya tortoruu sirriitti hir'isa. Arfaffaarratti wanni nani gorsuu danda'u yoo danda'ame saayinsiin akka jedhutti waggaatti yeroo 2 namni tokko hakiima ilkaanii bira dhaqee ilkaan isaa ilaalatuu qabaa jedha. Kanaaf yoo amma sanatti illee hawaasa keenya mijachuutii baate amma mijatetti yeroo yerootti sadarkaa ilkaan keenya irra jiru yoo ilaalamne bareedaadha. Tole gaamma dhibeewwan ilkaan keenya miidhuu danda'an itti dhufnuuti. Dhibeewwan ilkaan keenya miidhuu danda'an guutummaa guutuutti haga ilkaan keenya dhabnee ilkaan artifishaalii godhachuuf dirqamnutti wantoota nu qaqqabsiisanii maal fa'aadha? Warri baay'ee baratamoo ta'an fa'aan maal fa'aadha waan jedhu nu kaasa. Egaa dhukkubi ilkaan keenya baay'inaan miidhu tarii dhukkuboota addunyaa kanarraa dhala namaa miidhan meebii wanneen akka utaalloo kanaan maaliif facaatiin prevalensii wanne jedhamusaa kan wal fakkaachuu danda'u kan baay'ate sarratti quba xiqqaatu nyaatamuu ilkaanii sennu kana. Tortoruu ilkaanii kun world wide baay'ee bal'aadha. Namoonni almost walakkaan uummata addunyaa kana amma ta'utti nyaatamuu ilkaanii kanaaf saaxilamoodha. So wanti ilkaan keenya jalqaba miidhu tortoruu ilkaanii nyaatamuu ilkaanii yookiin dental caries jennu kanadha. Yoo cabuu yookiin immoo yoo foxxoquu yookiin waan xiqqoosii yoo miidhamaa jiru nyaatamuudhaaf karaa banaa jechuudha. In saffisiisa sasanayyuu jechuu kooti. Na akkasii kan biraan rakkoon ilkaanii wal qabatu rakkoo ergaati. Naannoo ilkaanii kana jira. Inni kunis fagoodhaan dhufu horii wanna jedhamu kunoo nyaati dhiqamu nyaata yeroo dheeraa afaan keenya irratti yoo dhiisnu irraan kaasnu ta'e baakteeriyaa afaan wal qabate hin jabaatu waan akka dhadhagaa adii kanatu afaan namootaa irratti tatta'a. Sun immoo yeroo dheeraa booddee baakteeriyaas gatii of keessaa qabuuf ergi keenya akka dheekkamu infekshinii akka uumu godha. So yeroo sana booddee maal ta'a ilkaan keenya yookaan ergi keenya dhiiguu jalqabaa peenii qabaachuu jalqabaa. So rakkoo ilkaanii inni lammaffaan rakkoo ergaa wayii gingivitis akkanuma periodontitis jennu kana ta'a jechuudha. Wanti biraa rakkoo ta'uu kan danda'u dhukkubni ilkaan keenyatti saaxilamu haphachuudha erosion wanna inni. Keessumaa amma namoota dhukkuba garaachaa fa'aa dhukkubatan kan yeroo baay'ee akkas deeffachuu ol deebisuu maali qabu kun qabiyyeen garaacha keessaa asidikiidha. Konteentiin isaa inni ol garuu hin dhufa. Maal godhaa asidiin ilkaan keenyatti yeroo ba'u irrood godhaa deema. Haphisaa deemaa jechuudha. Inni deeffannu sun haga ilkaan keenya miidhuutti qaqqabuu danda'a jechuudha. Keessumaa namooti dhukkuba garaachaa qabaniif. Kan biraan namoonni nama ilkaan isaanii bareechuuf jecha humnaan yeroo ilkaan isaanii rigan humnaan addeessuudhaaf qulqulleessuudhaaf yeroo rigan kunillee kabareejiin isaa kun inaamel inni jennu inni adii inni bareedaan kun akka inni haphatu godhaa jechuudha. Akkanuma namoonni loomii fa'aa yeroo dheeraa ittiin rigu addeessuuf jedhaniiti asidiidha loomiin. Inaameliin kun asidii waan jedhamu hin danda'u. Haphisaa adeema balleessaa adeemaa jechuudha. Kan biraatti dhukkubi ilkaanii yeroo baay'ee kan dhugamu uumamarraa naasiin jedhu akkuma qaama kaanii waan irraa hojjetame qaba. Ilkaanni keenya ingirijentii akkuma waan tokko irraa hojjetamu jechuudha. Qabiyyee mataasaa qaba. Achi keessaa wanti tokko yoo itti baay'ate yookiin yoo itti hir'ate amma kaalsheemii ta'uu danda'a, amma fosforasii ta'uu danda'a, amma filoorinii ta'uu danda'a yookiin yoo itti baay'ate yoo itti hir'ate uumamurraa developmental disorder waan jennu jira. Isa dhufa. Kaan ilkaan isaanii baay'ee adiidha. Kaan waan akka uraa wayii qaba, kaan akka sarara wayii qaba.
Kaan immoo kun akka ilkaan namoota adaamaa jennu kana hin jiraa miti ka filooroniitti baay'eetu jira. Filooroosisa jennu kun mataan isaa dhukkubaa jechuudha. Kan biraan rakkoonni namoota ilkaan keenya dhaqabuu danda'u balaa tasaati kuffaatii ta'uu danda'a. Rukutamnee ta'uu danda'a, ispoortiidhaan ta'uu danda'a. Isaan kunis balaa yookaan dhukkuba ilkaan keenyatti fiduu danda'u jechuudha. Ilkaan mana yaalaatti kan miiccatamu jira miti ogeessi kan namaaf qulqulleessu. Suni ilkaan namaa haphisaa fuuldurarraa waan jiru waan akka fuullee ilkaanii wayii sanarraa balleessaa. Sun immoo ciruma isaa ilkaan sun saaxilamaa akka ta'u seensiitiivii akka inni ta'u waan xiqqoodhaan akka inni halluun isaa badu akka ta'u taasisa. Hubannoon jedhu jira hawaasa keessa. Isa kanarratti maalluun jettu? Gaaffii sirriidha. Waan hundumtuu yeroo hojjetamu ogummaatiin ta'uu qaba. Waan amma isin jettan kun nufu jechuu miti. Kan dhiqamu akka seeraatti kaalkulees waan jedhamutu jira. Yookiin hoorii jedhu afaan Oromootiin namoonni tokko tokko. Hoorii sana masinaa mataasaa qaba. Yeroo qulqulleessinus akka isin uumamni bishaan mataasaa qaba. Filaash kan godhu kan qulleessu jechuudha. Sana eeggannoodhaan hamma wanta kaalkuleesii yookaan hoorii kana duwwaa eeggannoodhaan irraa kaasanitti balaanni ilkaan irraan gahu takkayyuu hin jiraatu. Garuu akka namni itti sun fayyadamee murteessaadha. Ogeessi sun akka inni itti fayyadamu jechuudha. Maashinii dhagatii ta'ee fi koontiroolli ta'ee pireesharii barbaachisaadhaan hamma barbaachisaadhaan ilaalamee ilkaannii fi xuriin sun seeraan gargar ba'utu irra jiraata. Bifa ogummaatiin hamma ta'etti miidhaa qabu hin qabu waan nama sodaachisu hin jiraatu. Egaa dhimma kanarraa turruuti xiqqoo ishee ilkaan yeroo baay'ee yeroo keessi isaa nyaatamee tortoru kana bokoo kamtiiree mangaagaan kun gara bokokootti deemuu danda'a. Yeroo bokokee jiru sanatti peenii guddaa qabaata, dhukkubbii guddaa qabaata. Garuu wantootuma akka peenkiilariitu kennama malee yeroo inni bokokee jiru kanatti hin buqqa'u mitiiree dooktar? Maaliifidha sun? Dura bokokiin sun gadi galuu qaba wanti jedhamu jira miti? Waan sun namoota baay'ee biratti akkasitti beekama. Akkasitti beekama. Haa ta'uuti ilkaan yoo dhiita'e yoo malaa godhate yoo infekshinii godhate dhiita'uu duwwaa miti wantoota baay'eetu jira. Namooti dhukkuba sukkaraa yoo qabaatan dubartii garaatti yoo baatte hin yaalamuun buqqifamu wanti jedhamu jira. Garuu akkasii miti. Namni hundi fayyaan isaanii haalli fayyaa isaanii wal fakkaachuu hin danda'u. Kan dhukkuba dhiigaa qabaa, kan sukkaara qabaa, kan garaatti baatti garuu ilkaan dhukkubsatanii dhufu. Sababii kana qabaniif amma yoo buqqa'uun irra jiraate ilkaanichi jechuudha. Amma buqqa'u jechuu hin danda'amu. Dhiitosoo ta'e akkasuma. Nuni ilkaan dhiita'e hundi buqqa'uu hin jennu. Buqqisuu hin danda'amu. Garuu akka yeroo hin dhiita'iniitii miti. Malee yaalii keessattiyyuu dura wanni jedhamu sababii dhukkuba sana sababii rakkoo sana baasuudha. Maaltu dhiitaa kana fide? Ilkaan sun afaan banuu namicha sanaa gahaadha yoo ta'e nuyi antibaayootii qoricha laannee fi afaan banuu hin danda'a yoo ta'e ilkaanicha ni baasna. Achi booda qoricha barbaachisu hin kenninaaf. Yoo dhiitoo gurguddaa ta'e hin malaafama. Karaa afaan keessaa ta'uu danda'a, karaa alaa ta'uu danda'a hin malaafama. Then accessibility yoo qabaanne yeroo tokko yeroo ilkaan dhiita'e maal jedhu infekshiniin maashaa afaan banee cufu kana jira. Isa qabata. Banuu hin danda'u namni afaan. Yoo afaan banuu danda'e peenii isaa antipeeniidhaan yookiin liidookenii wanni adoochaa kana kenninee fi peenii sana kontirool goone ilkaan baasuun hin danda'amu. Kun bartee hawaasa keessa jirudha malee ilkaan baasuun totaalii kontiraandikeetii yookaan kan dhoowwame miti. Dubartii ulfaattis akkasuma. Dubartiin ulfaan yeroo itti buqqifachuu dandeessu seef kan jedhamu ji'a 3 gidduuti. Ji'a 9 qabnaa miti. 3 jalqabaa 3 dhumaa yoo dhiisne bareeda rakkoo tokkoof. Keessumaa ji'a 3 gidduu ilkaan buqqisuun yerootti seefii ta'udha. Second trimester jechuudha. Alright, sirriitti hin beekta jechuudha. Second trimesteriin safer no isaan sanarra safest jedhamee yaadama. Baay'ee ishii rakkisa yoo ta'e dubartiin sun sababa ulfataateef trimesteriin itti dhoowwamu hin jiraatu. Garuu precautionii barbaada jechuudha. Akka nama kaanitti hin teessisnu, akka nama kaanitti hin ciisisnu, qoricha nama kaanii kenninu hin kenninu of eeggannoo duukaa almost yeroo itti ilkaan hin buqqisne namoota kanaaf hin jiraatu. Dhiita'uunis ilkaan buqqisuutiif dhoowwaa miti. Afaan medical termii kanaaf contraindicated miti.
amma immoo gara fayyaasaa gara yaalasaatti gara furmaataatti dhufnuti teekinooloojii addunyaan keenya irra geessee jirtuun biyyi keenyas irra geessee jirtuun ilkaaniif yaalawwan akkamiitu jira filannoowwan yaalaa akkamiitu jira tariitii immoo wantootni akka ilkaan guutuun jira zirkooniyaan jira bireesiin jira wantootni ilkaan keenyatti miidhagsuuf godhannu hedduun isaanii jiru miti sanasi yaaluma keessatti wal qabsiisaa nu kaasaa isaan tariitii miidhaa qabu moo faayidaa qabu kan jedhu yaalli ilkaanii immoo dhukkubootaan wal qabatee ammarra geenyee jiru maal fakkaata waan jedhus nu hubachiisa. Gara jalqabaa ilkaan yeroo nama dhukkubuu calqabu waanuma qorraafaa waan mi'aafaa fiil gochuu calqaba namni yeroo sana riifu calqabaa jechuudha. Irlii dhagatii taateef insiipenti keeris wanna jennudha. Daffee yoo tiriit ta'e achumatti guutuu duwwaadha waan biraan barbaadu. Yeroo achirra darbu immoo ofuma isaa nama dhukkubuutti ka'a. Halkan nama dhukkubuutti ka'a. Peenii guddaan nama dhukkubu ka'a. Gurratti, mormatti, mataa. Maaliif kana hundumaa daboo hammata. Kanaaf namni baay'ee ilkaan dhukkubii kan hin dandeenyeef jechuudha. Achi gahee taanaanii ilkaanni kun guutuu duwwaadhaan hin ta'u. Keessi isaa amma hidda isaa seennamee yaalamuutu irra jiraata jechuudha. Yeroo kana maal gochuun irra jiraata? Yeroo kana X-ray raajii kaasuu hin barbaada. Infekshinii isaa hidda isaa bira gaheera moo hin geenye hammam immoo keessoo isaatti dhiyaateera isa jedhamu adda baasneeti guutuu kana yoo dabarre gara yaalii hidda ilkaanii yookiin immoo yaalii narvii isa jennu. Narvii ishii keessaa baasnee waan biraadhaan iddoo narvii bakka buusnee gubbaa isaa isa nyaatame sana immoo waan biraadhaan guunna gara guutuu keenyaa jechuudha. So in guunnaa guutuurra yoo darbe hidda isaa yaallaa iddoo kanarra darbeera yoo ta'e baay'ee caccabeera yoo ta'e grossly decayed kan jennu baay'ee caccabeera yoo ta'e irra jireessi isaa gubbaan isaa kun dhumeera yoo ta'e filannoon nuti qabnu ilkaan sana baasuudha jechuudha. Ilkaan buqqisuutti dhufnaa jechuudha. So ilkaan kun immoo yoo buqqa'e maal fida rakkoo garaagaraa duukaa isaa fida. An fakkeenyaaf ilkaanni tokko gidduu kanaa yoo buqqa'e as ispeesiin yeroo jiraatu ilkaanni warri kun akkatti itti deemu. Ispeesii kana cufaa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf kan warrumti jiran ispeesii argatu itti duufuu jechuudha. Amma immoo ilkaan buqqa'e kun isa jalaa yoo ta'e amma ilkaan kun lamaan akkanatti walii wajjiniin hojjetu. Inni kun yeroo buqqa'u inni kun gadheerata. Ammas ilkaanni kunis deemee buqqa'uuf jedha rakkootu isa eeggataa jechuudha. Yeroo ilkaan gita isaanii gara gadiin jiru taanaan iddoo sana waan nama ajaa'ibu inni gadiillee bakki isaa iyyuu kennataadha miti gada deema jennee expect goona. Inni gadi asii olee dheerata sirriitti mul'ata. Isa gubbaa barbaada jechuudha. Erga keenyatu siqamu maalidha? Isa sana barbaaduuf yeroo deemu gadi siqataa deema. Barbaachannaa deemu asii gadi dheerata. Yeroo sana immoo yeroo gad dheerataa deemu immoo bukkee lamaanitti qaawwaa dhiisaa deema ammas ilkaan sanatti. Iddoo duwwaa sana gidduutti illee nyaanni taa'uu rakkoo irgaatiif saaxilamuu fida jechuudha. So kana hambisuun maal goonaa ilkaan yoo buqqa'ee yoo danda'ame akkuma inni buqqa'een dafnee iddoo isaa bakka buusuu qabna jechuudha. Madaan isaa duwwaa haga fayyutti edda ennee booddee iddoo isaa san ilkaan biraatiin kan namtolchee bakka buusaa deemtu jechuudha. Namtolcheedhaan bakka buusa. Amma egaa sadarkaa biyyi keenya irra ga'e sadarkaan addunyaan irra ga'e gatii kaasteef ilkaan yeroo buqqa'u immoo ilkaan tokko gidduudhaa yoo buqqa'e isaan bukkee lamaanitu baata. Inni utubu isaan irratti hidhama. Ilkaan tokkittiin yoo buqqa'e ilkaan lama cinaa jiran immoo hin baatu. Artiifishaalii sadiitu hojjetama. So ilkaan keenya cinaallee hin muramu jechuudha. Tekinooloojii ammarra geenyeen garuu otoo ilkaan bukkee sana hin muriin impilaantii wanna jennu dura lafee keessatti hidda hojjennee kaanee irra keessatti immoo ilkaan hojjechuu hin danda'amu. Tekinooloojii akkasii kana biyyi keenyas amma piraaktis godhaa jirti jechuudha. Inna wanni ati amma jecha keessa zirkooniyaa waan jedhu kaaste kun immoo gosa ilkaanii artiifishaalii gosa ilkaan namtolcheeti. Inni keessaa tokko yoo ta'u gosa baay'ee qabna. Waan akka seeraamikii, waan akka zirkooniyaa, waan akka kiroomoo oopshinii adda addaatu jiru. Isaan kun jabinni isaanis miidhaginni isaanis wal darba. So namni akkuma humna isaatiitti waan isaa ta'u fayyadamuu danda'a. Yeroo ammaa kana baay'ee gaarii kan jedhamu kan zirkooniyaa fi imaaks kan jennudha jechuudha. Moorolles biyyi keenya gaariidha. Baay'uma addunyaarraa hordofama jirti. Kanumti koo kun ilkaan koo mee sadarkaa maalirra jira laata? Dhannee ilaalla.
ilkaan kee halluun isaa gaariidha garuu whitening wanni jennu jira. Whitening addeessuu isa jennu jechuudha. Staining xiqqoo qaba. Whitening barbaada. Nama sodaachisu asirratti gaafa ilaalan. Shirreetti. Asirratti gaafa ilaalamu. I rate it 8. Baay'ee baay'ee nama sodaachisu. Saddeetira. Dooktar dhugumana. Hingaa. Haa ta'u bakka. Tole galatoom. Galatooma. Keessummaa keenya waan taateef waan nu barsiisteef maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee galatoom. Isinilleen baay'ee galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa dhimma ilkaan keenyaa irratti xiyyeeffachuutiin ogeessa waliin turtii taasisne irraatii waan hedduu akka hubattan abdiin qaba. Ilkaan keenya akkamitti kunuunfachuu akka qabnu ogeessi gaa nu barsiisaniirus immoo nu gorsaniirus. Nutis kan akka hojiirra oolchinu ilkaan keenyaa fi ilkaan daa'imman keenya sirnaan akka kunuunsinu egaa nunis gamanumaan imaanaa isiniin jechuu barbaanna. Torban mata duree birootiin walitti deebinaa hagastuu nama torbanii nuunaa jedhu jecha fayyaan isiniin dhibiin nagaatti.